لما ما نفسر دي مجاجي زلمون صاحب بنك زلموسن نقافنا زلموسن نقافنا زلموسن نقافنا بدو waan irraa si qaban irraa dhaabbachuun gaariidhaati. Atuma wal gartanii. Assalaamu alaikum. Yoo deemtee Orsaawata kan jaa Mubaarak. irraa dhoorkaa yoo deemteellee jiraatte isaa gaafanna yoo deemnillee sirraa dhoorkinaa yoo dubbiin kaate bakka ambi jirtutti seera dubbii abbatti hin deeffattanii argadhuu qabdi dubbiin argaa qabdi bakka ambi jirtutti dubbiin hadiyyoon jirtu. gabaabsineetuma anamma Muhammad yaada kana silaa asirratti kaasuun turre eega kaasee ammoo asirratti waa deebisuu barbaada. Suni maali jennaan aadaa islaamaatitti illee aadaa qabna. Aadaa biyya keenyaatitti illee aadaa qabna. Nama keenya yoo inni balleessee illee jiraate akka itti qaxxaannuuf akka itti gaafannu qabna. Akkanatti hin dubbannu. Ammoo eega dubbatte waan takka asirratti ka jechuu barbaadu komoo qabdu kaasuun rakkoon qabu. Obboleessa dhiisii isinii foon tokkoo dhiisii namni saahibaatu nama yoo komate san deemee gaafa deebi'u hawaasa isa geegesse yookaan ammoo namoota waliin dadhabe kanaan bar akkana ta'e hin jenne ka'eetuma deemeen tajirtu ta'ammoo bakka akkanaa deemaan tun ammoo uumee malee jecha amma jettan tun uduu jiraate iyyuu jecha asitti illee kaatuu miti jecha akkanatti illee kaatuu miti. Suni maali jennaan komoon ka jiru maali jennaan fayyee galee alhamdulillahi rabbiin galatoonfadhaa osoo hin jenne osoo nagaatti namaan hin jenne ol ka'ee deemeeni tun uf dandeettuudha. Tana naa gaafadhaan illee dhagayaanillee argaanillee tun uf dandeettuudha. Garuu ta'amma booda ittaan site tun waan akka amantaatitti illee nun fakkaanneef waan akka birootitti illee nun fakkaanne osoo taamee illee jiraatee waan asirratti kaatuu miti uume malee jettee tana Muhammad dachai. Ta'an ta'ammoo nagaa uduunuun hin jenne fayya alhamdulillahi dhufee bar osoo hin jenne namoota isa faana bu'ee finuunuu deebi'ee nagaattaa allee osoo hin jenne ol ka'eetuma deemeeni tuni yoo jiraatte abbootuma keessan kana qabdi numa qabdi yoo inni isin miidhee jiraate numati isinii qaxxaallee yoo ammoo sababa qabaatellee irraayyuu baafna laakiin taan uumee malee jette mana farsoo irra osoo deemu osoo akkana ta'u waan jedhu san irraa dachai uumee maleedha. Maali jennaan osoo jiraate illee tokkoffaa akkanatti hin ka'u. Lammaffaa ammallee hoo tanana argaa qabdi malee inni akkana ta'ee hin qabdu. Masalan namni tokko barro waan akkanaa uffatee waan akkanaa nyaatee akkana deemee yoo jedhan kuni waan isa laallatu balleessullee rabbi isa gaafata. Midhaassullee rabbi isa galatoonfata. Garuu nuyi tanu laallattu. waan inni nu godhe turki deeme alhamdulillahi gale fayyee gale hin jenne nagattaa an jenne rabbiin shakkarraa hin jenne ol ka'ee deeme taname isin abboonni nu argaani uume isiiti ta'ammoo boodaan ittaan site tana seera malee akka malee jettee dachaafadhu. هوريبول الشيخ قالتهم جزاك الله خير بارك الله فيك عز الله مقامك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام جمال واد بتشوفي كم نجا فيانا اهلا وسهلا انا كم تنجموا فيا شيخ جزاك الله ومبارك يقني Aboo yaanni Jamaal namichi jedhamtu miyuutu godhime yaanni narkee. isin hadu bisebo fi da baduma men Yaa obboleessa miyuutu godhi taraa keetti dubbatta. mee maammeen haadee fatanii deeqaa takkan haubsa. Kun akka namni akka bookee nama tuffatti kun nama akkanaatu naan ta'ana. Obsi. Wantan jedhee sirriidha. Itu inni kaayiroodhaa hin ka'ini miskiinni sababa toodhe kan qalee miskiina waamee nyaachisee uummatatti viidiyoo agarsiise kan du'aa gochisiisee fama. Rabbii birraan argadha. Gaafa inni dhufu kan simates korbeessa qalee ana. Lala.
meeluma choo fayyeera jedhee guyyaa tokko ituu caatii birrii 50 bitateetu mana koo dhufe dhiisaan bitateen sinee galee as keessa deemee Finfinnee keessa deemee bokkisee maal harkaa akka sarkitaniitu namumti tokko dhaqi maammee dubbisee adaraa namni jedhee nuun jiru ummata akkamiitii isa jala deema kanaafan jedheem jaahil kanaaf waliin galu jaahilumaanis wallaalummaan illee ayina Jamaal al-deebisaa fi maal akka tuffiin dila mara geessate maal nama tuffatana miti eeti isaan bookee taate maal balbala waslaatta abajaa fi godhi galatoomi durumbaddu bookee jedhe Jamaaliin. waa tokko hubachuu qabna please nama deeggarina ija wal qixaate manguddoo na mee si'a tokko dhiifama ilaali bakka shirraa isaanaman tuffatinaan jedhe malee maal bookee akka nama tuffattu jetti ay to be honest Maaliif buufnee jala keenya? Borko namni si barata jazba usita akka kee fakka qafo ay galatoomi asitti waa tokko hin jedhamu Baba. ifamallee ifamoo carraa naa kenna mube Marcos dhiifamoo naa godha. qoy rakkinan qabu Dhiifamoo naa godhaati maammeeni an kabajuma keessanii fanaa dhiisu jedhe malee baabaa Sheekiriyaanis ta'ee baabaan Ustaaz Abu Muhammadi wallahi al'aziim yeroo sadii jechuudha. An tokkoffaa nama dhugaatii jaallatu miti na beeku hundi ijoolleen kan yeroos na beeku hundi haati manaa keessa dhagaa jirti abdii geetaachoolee saalonii taa'ee ajjalaa tarii dhaggeeffataa rataa innuma mataan isaanii beekaa dhalootumaan nama dhugaatii fedhuu miti garuu yoo namni asirratti dabalatti dhugaa jiraate callisee laalu mazaaja isaati yoo taate malee an nama dhugaatii jaallatu miti na zollome mube silaa achuma irratti dhaaba dubbi kabaja keessanii faniyyi jennaan malee silaa achuma irratti dhaabatee atin kaatee nagaatti nuun hin jenne himadhu akkana ta'een ammoo uumee malee dachaafadhu jenneeni jidduu tana adaa inni Jamaalii waraane an Jamaaliin naa obsii taraa eeggadhu jedheeni malee an Jamaalii ana cadhisiisee Jamaalii dhugaa dubbachuuf Sheekriyaa Namni Jamaaliin namni Sheek Jamaalitti bu'ee dhugaa dubbachuuf nama sirrii miti. aboo Jamaal hin beektan dhaggeeffadha Jamaal maanuu meera badda wantu wajjina Jamaal kana hin beektan qaama wal beena asin beekni isin madaalini isin dhugaadha ustayid musaa manguddoo gubbaa yaatunis tartiiban qabdan namni waasu dhaggeeffadha rabbi isin akka jirtu sunu qajeelloo hasan jirtanii nama kijibaa yoo mana farshotti mubaarak argeeni maal achi godha dhuguun dhayneen achumatti dhaabuu qabdan turtanii achitti wal arganii jechuudha khalaas akkamitti arganii maa ciisii kaameraa irratti hidhatee jira moo akkamitti beekuu danda'a waan taafee maraattuu kolkolee hundaa bakka hin galinaa Jamaal garuu alla faratti isa beekaa Jamaal nama akkam akka ta'e nama waan namni taphataa bara kana wajji madaalamuu miti. Ogaa namni waan akkasii as hogguun irraa inni dhaabaa nama. Teessaniitu bakka dhootanii hundaa bakka hin dhahinaa qabatti baandaan ta'e. Nambuusa hinnaani irraan fuune bara turumbadu dhaggeeffata irraan fuune seera malee jette jennee akka seeraatti beera deebisneeni. Jamaaliin deebisaa yoo jiraate jala kana. Jamaal ol naa deebisa. Jamaal deebisa. Keessa kootii haguman asii bucuu siin irratti dawalamee jennaan meseejii barreessee addeebi'utti kunoo nama waraanee eege. Maal seete Mubaarak dhiifama naa godha waa tokko jechuu barbaada ilaali. Namni guddaan nu kabajee nama akka Jamaal jechuun nama dhugaa natu beeka. Nam beeka nama kana yeroo baay'ee jiran jira. Sheeriyaa jechuun namooti gurguddaan kun kan dhufanii as ta'anii fi nuti amma isaanii geenye osoo hin taane ijoollee keenya nama keenya jiran dhufanii gidduu ta'an. At least yoo waan bilaarree hafee kabaja isaaniif jennee waan dubbachuu qabnu safeeffachuun gaariidha. Maaliif namni akka umrii wal jira jiruu fi akka amantaa wal dura jirutti wal kabajuun murteessaadha. Dhugaan sirriitti man. Kanaaf adaraa keessan yoomiyyuu taanaan bakka namni gurguddaan jirutti haasaa keessan qusachuu yaala rabbii jedhaate gaarii miti. Namooti kun borii annugaa rabbii gaafa isaan dhufanii nu gidduu ta'anii namooti gurguddaan akkasii namoota abbootii keenya kabaja qabaachuu qabnu. Waan silaa dubbachuuf jedhu sana qusachuun qaba sii galee. Maaliif kabajaaf jedhanii malee hojii dhabanii miti namoota gurguddaan kabajuun nurra jira jechuudha. Erga sana booddee haasaan toora nu gara beekaa. Galatooma ati mube kanaa fi tenshina keessan galinii waan atu beekta nullee si beenna
Antu kamu rakkoon qabu baaba. Namoota na jalatti tuquun jaalladha. Jamaal obboleessa koo qaalii. Garsaallee waan nu godhaa turen beeka. Ammaal jedhe nama himachoon sirri. Nagaan adideen sirri. Akkana ta'ee ammoo eessaa fiddee dachee jedhaaraan. Sanirra waan inni dubbateen beeku adaa jidduudhaan gurbaa waraaneen ammoo qalbiinti agarana na midhatte yoo san. Akkasitti nu ta'ee ammaan inshaallah itti dhiisaa bira dhufa amma. Ammaan yaada keessatti deebi'aa isin bobbaaraa yee nagaan nu jedha amman dachaana inshaallah. Jamal Davis ni baana nuti anin baha Mubarak Jamal Davis ani warra biyya sani guwa san ji'a dhagee laakiin akka waa rafatan beeku. Bilookii keessaa baaftanii jennaan ilaa yoomal qiyaamaa bilookii keessaa isin hin baasu. Rabbii laman taanitti kakadheera maammee namni bilookii keessaa baasi diina koo ta'uu qaba. Wallaahi al'aazim invite waan jedhu wayii argeen turumbaduuti galchi jedhee callisee malee gurbaanii nan beekaan ani immoo hangafa kooti obboleessi koo quxuun taa'ee dhaggeeffataara kana sana jedheen dubbadhu akka isaan ta'u osoon dalagaa kee dubbadhe guyyaa lama tiktookii irra deemtu ati dhaga isimiti jama'aan guuza dachaafatee walii galee waan hin balleessine deemeyyuu ana dhiibbaa waa tokko gochuu dandeenye bar nama akka namni na ilaalu akka namni nama daalu akka namni na taajjabu akka namni isa taajjabu wal godhee hundinuu akkuma dhadhaa jechuudha qulqullaa'ee qoshaashaan gatameeti inni immoo dhadhaa ta'uu qabu dhadhaa ta'ee baqee taa inni dhuma afaan qabannee taa'aa si galee kanaafi ani immoo keetiin ta'u akkaawwantii biraatii ajjalee ta'e yoo malqiyaamaa bilookii anaafsii bilookii jala waliin baamnu manguddummaan isa sirratti dhaabatte anaaf isa gidduutti namichi zulumanyaadha obbolaan koo quxisuunis as jala taa'anii dhaggeeffataa waan ta'eef biraa dubbachuun barbaadu wallaahi al'aaziim anaa ar dhugaatii dhuguu miti anaa mana dhugaatii irra darbuun argine namichi kun maqaan hangafa kootiiti na xiqqeessuu barbaada maal obboleessummaan akkana abbo ani kisaa wajjin asirratti deebisee waraabamuun hin barbaadu fanii lammata maqaa isaa akkasitti qorattu waamina innis karaa isaa deematu. Oggotaka Jamaal oggotaka deebisaa. Laa Jamaal rakkoo qaba Jamaaliin abshira. Dhiifama nu godhaani beektaa waan walii dubbataniiti waan irraan ture hin dhageenye garuu maqaa mana kanaattiif Jamaaliidhaan dhiifamaan jaalani akka abbaatitti akka obboleessa guddaatitti. Jamaan naafi diitee ani dhiifama gaafadhee turumbullee. No, dhiifama gaafachuu hin qabina Jamaal Gumsana haadha malee isinii miti rakkoo akka boggosan dhaabsisuu qabdan malee naamee. Ani wallahi ani bar waan maanaa siituun beekne dhagayu wallahi Jamaal nama anaaf jechuun waan jechuulee tanaafu please deebisi angaanan jiru please deebisi mee ani salaamu jaani anu waliin baradha mee naa deebisi jamee koo yoo yaa boo namni akkaawuntii biraatii ajala jira jedhii qottuu Jamaal والله العظيم جمال ربي جي مي خوت ندغي ساني ابليس غي قد اباخي انت خبجاك يا كوت بليز انو ديفا مانا ماما وبرك سبب ساعتي واني جت انا ديفا مسخارات كم كوت I can't believe this man why is اكبت نمني لا ما قوسين الرب سيجري وان وان في مبارك مليار جرا تروم بدو مراتي مبارك namni kun by the way jechuun nuti qoshee haa ta'u jennee ma tarii yaada sirrataa boortirataa jenneeti malee nama haadha koo haadhan biyyatti nama Asiyaa dhufeeti mana Asiyaa Asiyaan baaste ani siima nama haadha nama arrabsuudha nama haadha koo gaarii miti abbolee waan biraa godhee osoo hin taane ittillee balleessine ittillee balleessine waata kan goone dhugaa rabbi jechuun naan wal baaladha homaa miti laal Maarkos xiyya yaa garaa xiyya dhagee نونتي بيرتا كفو أجويتو أبوه لكبتي جتا أورومون كذا كذا أنا أفا أورومون أما برا شو تجرا ديفا ما وجه أما بالتوك نبرتزو جرا أجول له تبيتا قالوا نوتي سارين وصو بيتو هو باوجه جتا كذا بيت أورومون كذا ميت نما تكو بيتا تبي عيسى يو بيخد الراهما والنجا لا ضرر ولا ضرر جا حديث رسولاتيس تنافو أني مكا من خانات التين جمالي ديفا ما خرجنا ترمبول لي ديبس تليفون التيودي ترمبولين اسمه به أنا كستات مبارك ترمبدو إندي بيار ترمبدو أوكي ماركوس خي جمالين ديفا مناجين أبو محمد ديفا مسينجا مكا مباركي مكا فاميلي مباركي دي ناجي أنا اللي نيم بعد كشبوه شاين سجدا هدو ديفا منو ولا وري أسجل جرتنيس ورجر تاني وين سنين ملال والله برندونا بر ربي دور ربنا ورجلاني سوام بدا كتبدن
harki keessan guyyaa boruudha rabbi duratti isin waan isin ta'u isin waan ni godha beektaa rabbi duratti wallahi tanaafu waan khayriyaa kutabu yoo dadhabdan usaati ta'a afeen badaa boojette amaartittiini abarrashti ya beekta yani studentii dha barsaashtuni hedduudha example isii godha she is one of the best lady nama akhlaaqa qabu nama baani qabu tanaafu please yoo gaarii dubbachuu dandeessan dubbadda yookaan afaan keessa walitti qaba afaan keessa walitti qabda taa'uun waan guddaadha waan gari saska jalatti sin katamina mana biraattis ifillee baddanii namallee bachiisina sodaa rabbii fudura khaaya galatooma hedduun isin jaaladha aniyoonin beekumsa illee nama waraanee ofiinaa godha dhiifama guddaa hedduu isin jaaladha mubaarak konageetti maarkos khiyya ambassaw akasi qasbi yani usuutetti ngabbo zon kufnetti najirada halkan gari fatazana ja mubarak abshir عايزون حبيبي والراواني وردا والفو ان شاء الله صبري ولقودا جزاكم الله خير ناجرات انا جيتي دي فما قرو اي انا جيت اشاركت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مو بي ويه بقى ربي سفايسي نقادان ماتي كيتي سديبسي آمين آمين gammanne ra dhugaa rabbii baay'ee fayyattee deebuu keetii fi ilmaan keetti nagaan deebi'uuf baay'ee gammanne dhugaa rabbii baga gammaddee baga deebite baga nagaan deebitee abbaa miskiinaa siin jedha wallahi sila gaafate akkasii yeroo akkasii wanni deemtullee sima dura turree akkatti si dawwadluun arganne yeroo biyyatti digalteessi baga rabbi si deebise immoo alhamdulillah rabbiiti isinillee Marqos Turumbaddu galatoomaa jazaakumallah obboleessa keenya bukkee akkasitti dhaabachuu keessaniif baay'ee galata guddaa qabdu Oromoo biraa baay'ee nu gammachiisan dhugaa rabbi argas ilaallees jala teenya ilaallaa jirra rabbi umuruu dheertu isiniif kenna galatoomfadhu Mikobne mo Turumbaddu dubbiseen jira boqonnaa jedhumatti dalaga deebi'ee jaaboodaan dhufaa jawarra jiraatte inni taa'ee dhufees dubbisuu danda'a rakkoon qabu ani bakka kiyya bu'ii sheekeetti shekotidhaan Turumbaddu maal ta'eetiin barbaachisu bara Jamaaliin gohaan Jamaal nama barateera nama beekumsa Jamaal nama barateera nama qolqollee akkasii bakka hin kennu isaanii bakka hin qabu ittiin Mubarak tasgabbeessa ammaan tana boo jira bara Mubarak video mana nuyin Mube Mubarak Bosala naga tufaddu rafi demi video bani ga abo akkasuma na wayya wallahi dhugumatti bani wallahi wata ka maantane wani rakkoo qabu rakkoo ni qabu gosa dhaabsisuu ooluudha malee isaan biraan kunneen dubbannu ne jalli Turumbaddu keessaan hagan ciqqame ajirta jedheetanii keessa gadi galee kunoo amma yuna barreessaara naa barreeffamee jennaanii keessa gadi galee beektaa Jamaal nama akkasii miti muu beela geeffadhu Jamaal nama waan akkana kana jala balaaluu miti Jamaal hin beeku Jamaal hin eegee namni immoo qaba jala Turumbaddu nama akka keetii nama akka Maarqos ilaalime nama inni tuqu callisiidhuma meetaa jabiidhuma laali namni inni tuqu nama akkamiiti jedhi nama karra deemaa anaaf Maarqos nama rabsaa ture sana dura Abora komedi Maarqos kan hunda rabsaa ture Isa jechuun qooma ishee bataa jechuun malee Turumbaddu dhugaasitti immoo otoo hadda Maarqosiin arrabse wallaahi naaruwan kunoo beekasti mala haddatu Maarqosiin arrabsee jiraate inaaruun ture amma kana Jamaalillee akkasuma Jamaal nama aaruu miti ni beekamaa ammasi Maarqosii tokkoffaa itti bareeraa lammaffaa immoo isatuu galchee itti fakkaata. Sigale? Maarqos sii galchee?
نشكي Ay, laki dhugaa rabbiin hin galchine. An dhugaa لا waaqaati hin galchine. وانسى نفسي شكي ماركوس دي فمشي No, dhugaa waaqayyo, no, dhugaa waaqayyo hin galchine. Dhugaa. Amma video banadhu Mubarak. لك فيديو يتم بلد وانا دا ميمي والفاتا قال توما تجرا كينيا بقى اني Mube tufadhu feete bakka ni waan guddaa godhe. ربي اشكي سا جلا بلسو No. Mube. Ini sinabarin, Wata kan wanta sinabarin. der. Wata. Simba. ايش Jetta daga mi wata kan wanta ne. Achitti dhaabsisuu sana wanni guddaan malee. Odo keessa kutee alba'ee baddu malee uumaa wanta ne sitti haa tolu guyyaa kan kee akkuma bareedetti itti haafuufatu jabaad yoo feete cufadhu. Atu rafuuf dunta fakkaata deef rafeef. Aboo qoflaa malee maa kate fuula gurguru namni maa kate afaan walitti tulee bira. Ma osoo. No, bannaati muudii gaarii keessa osoo jirru nu jalaa balleessan dhugaa rabbi. Yani yeroo isaanii ambar namni gurguddaan gaafate haasa'u dhugaa natti tola beektaa. Namni guddaan dhugaa dhiifama naa godhaa malee dogoggora jiraatee dhiisee I don't care. Namni guddaan gaafa nama gidduu taa'ee haasa'u namatti tola dhugaa. Yoon like you know. Maakoo saatis gizee dogoggortaati dhiisinirraa namni guddaan asii gara namni guddaan Jechuun yeroo hin jedhu jechuun dhiifama naa godhe jechuun like yeroo Amma kanatti. nuti ijoollee ilaalaa argas. No, jechuun umuriidhaan achi kooti malee nu ijoollee jechuun hin taane. Garuu immoo nama. Amma isin hundinuu aroozanatti hin dhufneeti amma isin xaareetiin jira. Mubeelleen imal turre ture Maarkos illee nagalaa babbadee naaf naanaatiin kun wal jaalannee wal fuunee turre. الله اكبر ما شاء الله Naan hin dubbattu hin jirtu. Waa nama rafaa Waaqni kun balleechin jedhe. ما شاء الله تبارك Aboo الله gaddarbaa bakka ishee gaddarbaa hin taane. Darbinni dhageessi beekaa jallifte. Ni gammaddee gammachuu keessa wallaalte moo. Gochoo keessa wallaalte. دولت تمشي سلاني واويكو بيسرا ترمبلوكيا نفترم نيكا Jetteere ايه وصلت تمتم اكسي وان guyyuma biraa qopheessite hayyee amma akkuma ati guyyaa biraatti qopheessituuf nagana seentu qeeru. توليش Aboo jedhana taphadhaa ani sinuma Itoophiyaa keessatti sadarkaa jijjiirsuuf hin jee. Nama hedduudha fuudhee Baltazaara Oromootiin taayyatiin dorgommii jira baranaa asumaanuu namni na barbaadan lafan jira lakkoofsa kiyyalleen. Aboo nagaasa baga nagaan dhuftan caraa namni fudhatiin fudhadhaa agarma akka hufalluufi. Duraan dursee akkam jirtu hunduma keessaniif nagaan isiniif haa baay'atanna akkam jirtu mubee atis baga nagaan baatee nagaan deebitee qe'ee keetti galte waan nagaan baanii nagaan galuudha. آمين Kanaaf guyyaa kana qopheessitee obboloo